Lachuu danda'u qaba. Jira kilaasa dhala. Gamarra argaa jirtu miti. Qonnaa dhawu. As keessatti tokko jira. Warri yuubira kun laala amma gooti. Bukan nyata kam. Germi nyata. Asumati terkena tu mana kan? Aci dia makan lagi. Lupa. Mati muter. Amanya ada katinya ni kotor apa kam? Sekali. Joy. Ini Jo. Lagi. Tangga berikutnya ada. Joy. Semua tu kita. Joy. Joy. Bupa. Kot. Anak asrama itu Jangan mendiri di kamar. Cukup berjalan. Ini baru bangkarnya. Wadah Yohanes TV. Jabar itu sana. 3 tahun dah mau sana. Ambil berapa yang tadi berapa? Ganti. Belum gal kerja ni. Orang asli. Sedih ya. Aku mekan kerja. Tahu tu. Jadi perjuangan kita salah satu benda. Ya, perjuangan nasi begitu. Kan ada ti kan James Amaya kami jaga. Amaya mana jaga? James dia mereka ni. Bagian barang sangat. Kita ni dia kami masih. Posting orang Amaya tu itu sih James tahun ni. Kamu semua kita Amaya itu. Anak saya kan Amaya. Anak mereka. Itulah kena Amaya cerita. Aku dah berkurang mana dah. Aman ni kita tu je cara kerja kita je tu. Kani kisah berdaga ini kita sudah apa kan. Jadama ke ugatan keji shantama ke shantami shenar gata. Ugatan seriar basta goda. Kilo ko to betul anggali jama. Seriar basta goda. Gawura mereka jiran kesan. Kani akan cuma yang mau jitera mas kesan ni udah nanu kani satu fotera tani nanu ko nambah nanu tu nurok kan tu re. To kisah angga kilo shantama shenar gawar gatu. Mereka balan samo. Bisa kana sehingga tu ni. Farmi kan mbak kasih tiga kali berjalan gua ada je, dua anda cerita kami ni. Kan waras teman ul fajar aku ni waras kisah fogiata ni na. Kan mbak dua mati bahasa kan bisa kan ni dua kali juga badan saya kan dua kan ni aku kan tu.
Tokko si kenna tokko godaan kan mutin. Sana samara ko sana da baare da mawada ta bisharu. Sai kuma kan sara da balati. Mun sarata ma kana nan ke jalbada wato wakila da tun gargar wuri. Waksu mudi wana dalle wana ta gurdana. Sai sai ko kulle sai ba su gobda. Arkesa ko ko sarga kan da wasu mun je su yinde. Na ta da ta fi din na wuce. Already asini minani na shofi real bada mo ganna rat manni waxi kilogram to korga chura sanga di kilogram damma kilogram jala tiri kami kana video satu ababun dei ani sukaran da bata fitu sani do waxi bu fitu ye bata ki prenge ga ababun daru sara da da chura jari jari ki da unshi da mati ne amma wa sira sini ya mi da mai tanan ko fa yo shi da Ustaz dan sini na onggesna jadi bikin itu kawan. Kalau kini warna ini mungkin apa bunda harus kita cemali dan mesti itu. Ya semua ni kira uniformnya dapat tu cikaran dua. Wakara lega gura sama di condition cara beri barang kan banyak ya udah meju kan ada mukro je tu dia bah malah kan di sini juga aku ambuan juga gura amma ya tu ini kan itu kan mau di sini gura aku sih dua menit terus kan family itu sedikit masih je nama mu sudah apa ini sih sebarang mu cerita kami sekian nabra ini kan dia cerita minggu aja gitu lagi jadi ini kan itu juga anak family itu sedikit masih bukan wannan kan dukan an walle ko ban sarkin juga ta kan sama wannan da mu kali ko amma nan da gara wani dukan nan da kuma mu mutan nan sire mutan wannan da dodorwa ndara sarci go tanga ki ga go kuma ta kolle kan da ma dir na sire ki da banan ki ta stana brandi mata ke ni mu fulda ti buraf ga go ko ndi dawo ki sindo as farmi kara ti basha lewote farmii kana guddaa shan wayii banuu yaalna kanaaf biraandii ofiitiin gabaatee gabaaf bal'istii yaadamee xixiqqoo kanaa hin ta'u kan kan hojjetaa illee siin danda'u jechuudha kanaan dura kan gidduutti akka qinaatti ta'e as keessa amma fakkeenyaaf waardiyyoota sadii jiru 2,000 kaffallaa waggaatti isa gaafa dhiyannaa dhuftu 66 wayyeema sana leegaa gurri kun didamsiin deebisu baay'inaa hojjetteera sana hundumaa dabartee kan iddoo guddaan taate kanaaf farmii bal'istee hojjettu malee xiqqoodha hin ta'u. Jalan itu kan mana? Waardiyyoonni sadii kan jedhamu sana ala gaafa harvestingii suuparii gaafa daballumoo hanga nama kojaa kotoo didaman gaha hojiin kun waggaatan 2-3 kan badaasee guddu sana ala garuu waardiyyaa qofaa fi ogeessa warra qonnaa immoo yaa sappoortiin hojii jirti. Gabaa addunyaatti galuu maali adda ammatu mateeti standardi ekspoortiitti deemuudhaaf maaliif amma wanni ati yaadaa jirtu waan sadarkaa lookaalitti hafuun internaashinaali faarmii tokko biraandii godhaa deemtu internaashinaali yaaduuf deemaa jirti waan ta'eef maal nama kwaalitii dammaqee wanni ishee kun komponentoonni ishee qabdu wal qabatee bu'aa oomisha keetti irratti maal yaala. Kan hojii gara faarmii gaafa nuuf yaa'u isa misoomaduu waan tachi beekamoo warra damma biyya laata godhan bukkee kaampaanii gadi keessaa ture. Gabaan addunyaa gura kaa'uuraa qabee amma deemee paakii gootee biyya laatti argitutti waan jirri haala jirri ulaagaa jirri guutan sana hundumaa illee jechaa ture. Faarmiin asitti kanaan dura akka mana jeetee jedhu kennaa jedhu gabaan addunyaa illee gaagura gaafa keessu qabee wantooti damma sakamii maal akka barbaade illee sitti jedhamu kigatiin ilaaleefan gara faarmii kun deessitu dhufe. Kana amma faarmii bunu Israa'el ilaaltu bukkee lammaffaa jalqabsiin jira. Faarmiin kun of duwwaaf dandeenyaa hin qabu. Iddootti dargaggoota 50 wal fakkaataa ammachuu qabaata. Achi bukkee kontiinera tokko fayyadaaf hanga kiiloogiraamii 20 barbaadu gabaa addunyaa. Kanaaf kan argachuudhaaf duwwaara hojjettee hin ta'in bakka leenjii ta'a kun booddeessa jechuudha. Akka bishaan amma bukkee abukaadoo markisa dhaabbatee jiru kuni gubbaa sarratti kan bakka itti dhiyeessu maaliif achi taa'ee lafa namoonni dargaggoonni baratan ta'uu qabaata. Lafa ofii duwwaatti oomishu ta'uu qabaatudha. Kanaaf gabaa addunyaa jette waaqsii fi dammaan wal qabatee waan jiru waggoottan lamaan sana kanatti maashinaroonni maal akka barbaachisan maal akka barbaadu hundumallee karoora kaawwan ni jira. Maashinii adda baafatu. Maashinii illee already beekna kanaan dureessa akkanatti cuunfan illee sallee kan naan dhiyeessee kaampaanii tokko jedhu shakkaan hordii kan jedhamu jira maashinaa keessa.
yeroo damma isaa fuudhee akkamitti toora akka godhu achii baasee maashinii akka bittee galchuu achii baasee immoo poolisii sana hundumallee keessa jechaan ture. Kanaaf kana dhufe duraan dursee maanni faarmii kana qabaatti malee achi maashinii dhaabdee waa faayidaan qaba. Faarmii kana hundeessinaan garuu maashinii waan salphaadha baankii siin keessa. Garuu faarmiin kun baay'inaan yoo itti galtee riisoorsii qabaattennaan sun badaa nama deemu. Kanaaf eegiddu kun balleessuu waa ta'a. Duraan dursee jechuudha. Amma qonnaan bulaa kaaniif barumsa kennuuf qophiidha. Maaliif amma akka ilaalaa jirutti istiraateejikaalii kana hojjechaa jirtu outgrowth jalatti horachuuf deemaa jirti. Hojiin aanaatis warra qonnaan bulaatis ta'uu kan qabu outsourcing wanni horachuuf deemaa jirtu. Dargaggoonni yoo xiqqaatee outleetii tokko qabaachuu danda'u qabu. Outleetii gabaatti ba'an. Maaliif maqaa biraandii kee tokkicha uumannaan maamila argannaan sustainability barbaada. Gabaan biyya alaa. Sustainable ta'uuf immoo dhiyeessiin kee adda cituu hin qabu. Waggaatti itti deemuu qabu waan ta'eef isa kanarratti wanni amma of jalatti bifa gurmaa'insa qabuun itti deemuudhaaf yaada argina. Asirratti qonnaan bulaa qofaaf deemee kan gargaaru ofii keetti jettee jirta. Jara bukkee barumsa laattee fi jara bukkee barumsa gochuudhaaf xiqqoo akka naannoo dhaabbataaf ta'e naannoo mootummaa garuu jechuudha innoo kana ilaaluu barbaadu garmaanni kan hortuu walitti dhaabbannee adda addaan gaafa dhufu isa godha jiru hojjetu kontaakti isinis amma ta'e taagotani horachuu irratti fakkeenyaa meebii ICP hojiin waan akka waadaatti mallee dabtaran keenya waatee jedheessinirra jarri kun dargaggoota amma 180 ayyamaa jiru. Waggoota akka leenjiitti jechuudha saayitii 3 fudhannaan jedhanii saayitii 3 filadheera. Achirratti kana minii jechuudha. Faarmii xiqqoo baniisan lafa bakka leenjisuudha. Isa booddee maanii achi damma jiraatan ammoo dhaabbata irratti jiru. Kanaaf jennee yaada waliigalleedha gara waraqaatti hin deemne waan gaarii waan jiru. Maaliif amala biyya keenyatti gaafa namni waa bare hundumtuu waan san hojjechuuf wanneedha. Tokkicha hoomii lafa qabatte garuu biraandii keetiin ala deemuun rakkisaa ta'a. Karaa biraandii keetii akka beekamu namni kamuu eega jalqabde eega dhamaate har'a dhamaa jirta garuu bu'aa kan argattu amma miti. Waggoota 2-3 booda gaafa dhamaatee bakka san geesse hundumatti ekspoortar ta'a. Magaalaa Finfinnee keessa jirus Finneessa jirus dhufeetu bakka qonnaan bulaa sadarkaa gargaarfachuu danda'a waan ta'eef sirni wayii walitti hidhamu tokko aanattis yaadan sirna jalatti gurmeessanii bifa wanni qabuun ambireellaa kee jalatti gurmaa'uu danda'utti irratti yaaddan irratti hojjetamee gaariidha kan jedhu. Maaliif modela godhatu. Amma kan jedhu amma fakkeenyaaf biyya laatiif gaafa deemtee waa dhiyeessitu korbii sana kan guuchisaa ture innaan jira bukkee jedhu kontiraata waggaa 3 jira kan jedhu innaan feesum kee galu riivolviingi fandiidhaan meebii gaafas kennuu dandeessaa dhaabbata akkumarraa fuutee qonnaan bulaan sana waggoota 3-4 sanaaf si duukaa rafu waadhaa garuu albadaa garumaan imammata qabdamma ammoo isa jarree dooktar Faafidaadhaan kana lafa noosiitti deemna jirachi gadi fidan amma. Keenya eeguutti malee imaammatti sun akka maaf baagiraawundii barbaade namni damma shoppiidhaan barbaadu gabaan addunyaa. Kanaaf qonnaan bulaa sanaaf gaafa raabsamochi gaafa feenii baasnu kana hundumaa. Kanaaf piikcharii kana barbaadu maddi damma koo'eessa jedhee isa kana ilaala waan ta'eef addunyaan buna hojjette buna eenyurraa oomishamee jedha si gaafa qonnaan bulaa kamirraa faarmii kamirraa jedha. Faarmii kiyyarraan dhiyeessa hojjette kwaalitiidhaan maal wal qabatee biteen dhiyeessaa fi wanni garaagaraa waan ta'eef kana jabaadhu ani. Modela jira keessallee kan lama kanaan dhuma kan binne ture sana amma meeshaa warqaan chaappistuu waan dhumaa isaan qinasaan qabnu meebii sammaatti lafa maashinii booddee amma naannoo iftaan jiru qoran naannoo ibsaatiin qabatee maashinii meebii waan jedhamu qabnee jira kan ne bal'isaa iyyuu kanaaf maashinii sun waggaatti meeqa akka barbaadu kiiloogiraamii meeqa sanaaf malee maashinii xiqqoon akka waajjiraatti jiru badaa jiranii malakka. Cuunfaa dammaatiif kanaan boodatti deemuuf deemtaa jechaadha. Already waggaa badaatti waan ta'e fakkaata. Jabaadhu. Tole. Jabaadhu.